fuudhee jechuudha. Isiin illee maal gooti manuma ofii keessa teettee liibii dhufti. Mee rabbumaa jedhiiti reeddi atiif obseen osoo adda baatanii hilliina akkamtu sitti dhagamee caatii afaan kaattee makiina kan kee keessa zana jettee teettee isiin illee mana ofii teettee ni kaana hiikee jira. Argitee maaliif si hiike jedhanii gaafatan sheekonni kennallee jechuudha. Sababa isiin jaarsaan fixattee kaatee manguddoon fixattee kaatee miidiyaa irra baatee buddeena isaa irratti gufuu taateeti. Hammuma fedhe buddeena Kadiirii kanadha miliyoona argatu yoo kan irraa kutu ta'e bultiin naafiitiif Kadiirii jecha miidiyaa irra bahee barumsa irraa fudhadhaa jedhe saniif adda diigamti. Hanga kana dhalataa uummata irraa argataa jiru kana nurratti qabde maaf hin jedhani. Hanga bultiin uhii kan jedhan. An guyyaa takkitti jidduu gaafama isii waliin Arsii deemee ka'ee achirraa dhufe san intalli wayii mana jirti. Isiin intala kana gadi fuudheeyyuu gaafadha gadi fuudheeyyuu maaf akkas tufte guyyaa kam akka dhufe gaafadha jettee lafaa kaate mucattiin jechuudha. Nama afaan qabee isii dhooge keessa nama tokko rabbiin kiyya jasaa bichaa na deebisu malee. Rabbiin inshaallah ana bichaa miti kallattii biraatiin isaanii haa deebisu waan kana. Awwaan dubbadhu takka hin qabu. Nama uusii cadhisii namni rakkinnaaf nama bira dhufa. Tokkoffaa mo'eetii sanallee waami eessa beetta isa eessaan mana kana si fide jedhii gaafadhu. Lammaffaa tariiti. Isallee suuta jedhe nyaachisi obaasii akka abbaa manaa kan keetiitti gaafadhu jedhe nama isii obsa itti kennee muyyattii sanillee sobee cadhisi jedheeni dubbii kana keessa qabbanatti buuse keessaa nama tokko kan nama argu garuu isa ilaahiidha jechuudha. Argitanii rabbiin anaa miti garuma biraatiin mujiisaa wayii gidduu isaaniitti haa mul'isu. Antanaa ammallee halkan illee guyyaalee rabbumaan hima kadhadhaafi warra miidiyaa kana qabatee isaan qabateetiin jechuudha. Haddallee tanaan borullee tanaan adda bahiinsa isaaniillee nama hawwu miti. Nama hanga danda'een jechuudha. Dhimma biraatu kan isiin na himatte dhimma kanaayyuu dhiisi abbaa manaa keetii maatiin gaafa bultii keessa seenanii bultii keessaa bayani haadhaaf abbaan homaa namaan gootodhe jidduu guyyaa takka keerii takka wayii gidduu isaaniitti yoo dubbadhee jiraadhe rabbiin sun bichaan natti haa argu. Rabbummaan sun bichaan mataa isaaniitiin haa deebisu. Firaankii isaan adda doorsanii mataa kiyya irratti deebisan kana jechuudha argitee. Kanadha isaan doorsanii isituyyuu waan hin fakkaanne takka fuudhanii mataa kiyya irratti deebisanii miti. Homan seene wayii kama isiin illeen se'anne kama inni illeen se'anne rabbummaan bichaan fidee isaanitti haa agarsiisu. Anuma takka hin dubbadhu ani. Ani balleessituudha. Balleessee jira. Badee jira illee miti. Nama bar sa'aatii ammaa kana bultii namaa keessa galee bultii namaa diigee akkuma warra sooshaal miidiyaa jedharu kana nama balleesse ani. Balleessee jira badii qaba. Argitee dheengaddallee uummata miidiyaa kana balleessee jira. Balbala isaa dhagee dhaabachuun kan koo dogongora guddaadha jedhee badii kennadheefii jira Oromoo kutaa 11ti. Sanirra taranii ammallee mataa kiyya irratti deebisaranii miti. Ana rakkinna balbala isaa dhaabee miti. Tokkoffaa warra sooshaal miidiyaa kana warra osoo waan hubatiin haasa'u. Rabbiin isaa mataa isaaniitiin isaan haa agarsiisu. Kaachirraa fi ammoo isaaf isii rabbummaadhaan waan takka waan dubbadhu takka hin qabu waan takka. Firaankii isaan kaleessa deebisanii mataa kan koorras doorsisan. Rabbiin isaanitti haa deebisu sanuma qofa dubbadhaan. Ammallee taanaan adhallee taanaan borullee taanaan. Bar maal godhan seeta? Anneen gadda maal jedhe? Warri ana duubaan dhuftan bultii duubaan dhuftan gurbicha kana bira dhuftanii barumsa irraa fudhadhaa jedhee sooshaal miidiyaa irratti hin dubbadneere. Inni jireenyi isaa wanni inni hin jiraatu maali? Oonlaayiniidhaan jiraata. Argitee nama oonlaayinii kanarraa waa argatee oonlaayinii kanaan jiraatu malee nama waan ittiin jiraatu waan biraa hin qabne nama waastunnaa takka hin qabne. Waan kana ol baasee an dubbadhee miti uummatatti akkamitti waan kana dubbatti oonlaayinii irra baateetiin akkamitti waan kana dubbatti ka jedhaniin as garagalanii maal godhani waan isiin oonlaayinii irra baatee dubbatteef jecha argitee waan isiin oonlaayinii irra baate mee dubbiin sun jaarsaan dhumatti an guyyaa san galgalallee bara si wajjin meeqoo yaa jaran rabbeedha. Maa waccarisi kun guyyaa sanillee jechuudha waan biraan jenne ijoolleen maal jette seetan ijoolleen teenana bilbilteeti araaramtanii araaramne jaarsaan dhumattee dubbiin jaarsaan dhumatte osoo inni badii qabaachuu baate guyyama saniyyuu badii sanitti muranii uffata sana nuufisu ture jechuudha anumarratti deebisan badii sana dubbii sana akkasitti xumuran dhageettee dubbii sana akkasitti xumuranii addaan galgala ijoolleen teen akka feeteen faatiin irra dawwalanii erga araaramtanii namni wal fixaa jira kootu oonlaayinii mana kiyya banaati dubbii sana akkamitti akka xumurattan koottaa dubbadhuu naan jette okay jedhee oonlaayinii dhufee akkana irratti xumurannee jirra kan amma booda hafeef warri gurbicha kana bira dhufuu minyootii qabdanii
أنا رامبرون سفودة يوكي سجتني لي رامبرون سفودة ترى كم مقرو أنا رامبرون سفودة جدت برادة ميجتشو ليبي كسبايا أنا دفعني ناسوني أيوة تانو ما أكابيت جتي أرجعت تانو ما أكابيت جتي ناني غنا بقدي باي فيديو هوجته نكاحي كجرا أنا ساعتي إسي mana كيسة تتبونا دوغاني ليبي كنا رتي هاسو تسان نهي كجرا جتة برشقو إسي mana سي كيسة بونا تندوغاني تسان بيكابر mana سي كيسة كجرتو بيكابر قدي باي مكينة تاعي إسي mana مكيسة تتة دبي أماني فداني متاك يارتي يوم متى أيو جتي أن دبت نسوني جتي أن دبي هاراتي كافي أكنا يرسوني بلتي سادي قولتا نافي كدير زنا دلقا الرابي هنجنة كدير نافي لرابنا جنة دمتي الرابي هنجنة جتي تكا إسين جدوك إن لما نت دبت جراني نهي ما تنتك إنجفتو بر أرجيته جتي ما تكا دبي كأنت دبت جدوك إنت إسين ناسوفتير تجراني دبت تنتك إنجفتو جتو أرجيته أنا من اللي تانا نتان اللي تانا جدو إساني تقول نيسان هبوتوكو إنجو شيكو تكينا نورا خاليس ميديا رتكاسي تياسانسان اللي أنا وان برا إنجلو أنا نما بلتي إيجاتو نما هميلي هدو إيجاتو نما تنكارفي إيجاتو تنكارفي كومي راقب شيكو تعرفاتين إلا لقيتا نما بلتي هدو إيجاتو ديما جو نما چانسي هدو إيجاتو ديما جو وان إسان خاليس ساساني وان إسين خاليس ساسو تسان اللي يجولا ولا قرآن مجوزة صدو ما في رب ما أنا نما قلت أبا مرانا أومي في رب ما جتشودا إن الكتاب سوما صدّبه سنتي دي فتاواهن دايو حتى اللي تانا برو اللي تانا ندبتو إيسي اللي أقبلتي تياتي غلطة أوليرا إيسافي اللي غلطة أوليرا وليني اللي نعديرا وليني اللي دوغيجرا وان تكوان دبتو القبو غارو ميبكو مخام بكا كبي بلتي نديد دنانجدا أنا سرّا دفع كديري نرّا برمسافرات كديري ني كان بودا نما بلبل سارة كوميدي سلكي سارة تبلبلو داني ما لجتشو بلتي ساني نديكا مجدو إسافي سي سينيكا كيسيني سي ركوتو ساني أرارا كابوتو بلتي ساني ديكا يدبر أنا واني غافي نتي تايتو كوكانا بر مو كديري ولين أنا چيسو نموتا كاليكي كديري ولين أنا چيسو نارجيته يدبر كديري ولين أنا چيسو نارجيته برمان إسي كيسا ودوسي نجير غيال مبولي burcuqqoo isiin bakka keette osoo hin fuudhin burcuqqoo isii fuudhee osoo bishaan ittiin dhugini ka'ee biraa bahee deeme guyyaan sadaffaa jechuudha kan dheengadda irratti wallolleessanii mana saasanii bahee deeme jechuudha burcuqqoo isii mana keessaa bakka isiin keette ka'ee eeyyama isii malee fuudhee bishaan itti dhuge moo mee bakkuma kamitti bultii nu diiddee jedhani baran gaafii kanatti ta'e ammallee gaafii kanatti ta'aaru bakkuma kamitti bultii nu diiddee jedhan bultima isaaniitu qara dildila gubbaa. Oyaame surraayyee. Warra re'ee tissu yoo jettu jettee qaqqabdee nama arrabsitu hin ta'u nama itti aarte nama si arrabse ebalu jettee arrabsitetu gaarii waan akkasii san irraa dhiisa isin akka nama yaadaatitti akka nama guddaatitti. Ilame aboyaa yaa abbaa keenya dhageeffadha qaalii mee sa'aatii ammaa kana jechuudha. Koomenti maqalaa dhiira taatee jala kanatti isiin barreessitu hijaaba uffatte taate maqaa dubartii baatee jala kanatti barreessitu laadame. أنا بيجي عربا كوشينا عربا سنتبيتي عربا ميجات ولكن أنا متوقع بر. نباس يا رتي نباس كاستاتيو أما أتيونو ما غلطي جتشيسون جتشيسوني ولو ما غلطي يوسي عرف سان كومنتي نيم بيتاغا بيجي عربا جرتولي بيتا نم نيجا سوشيال ميديا كان رتي وان غاري نمانا سوين بيتا توكوا guys tap goda beta galen kulkulin nan kabu jala sarari waan san dhibbatti lamuu jecha san hin jedhe mana rabbiiti ati obboleettiitti ata akiraati nama gartee gasiimu of duratti hiree amile akkuma jechu eeggatu hedduu arraba keellee yoo waa namaan jettu nama guddaa baay'ee azala jira kasi dhageeffatu atiin micattiin waan badaa waan fokkataa waan safuu balleessu yoo dubbattu hedduu sii qaana yaani ofiifis hin qaana maaliifi maaltu azala na fidee jedhee ofii qaana wa jechuu maaliif namni kenna kuni waan afaan tokko haasa'uuf rakkoo jiru tokko seeree argee waan jiru san dhaamsuu yaala jechuudha. Kanaaf tokko nama gartee gasii immoo azala jiru kana laalladhu jecha keessatti ebalee akkana taate ebaluu akkas ta'e maal siyaa godhan akkas siyaa godhanii jecha jedhamu kun ati intala Oromooti, sabboontuu Oromooti, qacalee Oromooti, dumbulloo Oromooti. Ati odoo si arrabsaniyyuu miidhamaa taatee jiraachuu danda'uudha qabda malee nama gartee si arrabse ka waliin beenne asii walitti qabdee akkuma haamtuu
calliftee qoshaashaa fi badaallee walii